kottame hiriyotan kiyya warriin peejii kiyya jala argamtan hayyaakumullaa jedhe isaan muslimaatiif anaa dhufu jedhe isaan ilmaan oromoo obboleeyyan kiyya qaqqaaliidhaaf jechuudha. dursee hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. ilmaan oromoo kabajamtootaa fi jaalatamtoota akkasumas qaqqaalii hunda keessaniif immoo akkam nagaa jirtan yooyyaa harka fuune seenaa isiniin jedha. Koottaa shamarran keenya babbareedduudhaan oromoodha qaqqaaliiwwan oromoodha koottaa wantaan isiniif qoodu jira. Oromoon waan qabu walii qooduu jaalata. Anillee isinii qoodu hawwii guddaa qaba jechuudha. koottaa jenne ممكن تعرفني عبدو والله ترى ما أعرفك إن شاء الله أعرفك بعدين. كوتا بوليان كي قاليوان شمران كي نكريفو نتي مدفي جتن كوتا سبون تدان شمران تينا ببريد تدان جولن نيران لي باي اسم برباجسا كوتا هندبت جبريل dubbat chuufin jiraame qophiidha. Kadhiiraallee warri dhuftan isaan shamarran obboleeyyan keessan gargaartanii ka shamarranillee yoo dhuftan isaan obboleeyyan keessan asin jirre yookaan fuula Facebook irra hin jirre gargaartanii war gargaaruun aadaa kenna waliif yaaduun gaariin aadaa kenna jechuudha. Inshallah waan gaarii taate hundumayyuu nama waliif qoodurraa rabbi nu haa taasisu. Kanaaf koottaa obboleeyyan kiyya yeroo qaburraa qoodadhee isiniif dhufe. Kanaaf waan kanarratti hunduu hirmaattanii akka fayyadamtan. Faayidaa kanammoo isa istoorii osoo hin taane practical waan ofii kiyyaa itti fayyadamee bu'aa irraa argadhe waan ta'eef bu'aa argadhe kana akka isin argattan baay'isee fedhii guddaa qaba jechuudha. Akka isin naaf argattaniin fedha jechuudha. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Obboleetti tenne Ummu Bilaal koota obboleeyyan tenne shamarran keenya babbareedduudhaan keenya koota warreen abashaa yookaan ummanni gartanii faallaa keenya taate diinni keenya wanta gaarii irratti wal gorfatuu dhiisaati waanuma gaarii illee gartee odoo jetteen isarraa hin fudhatu. Nuti Oromoon immoo nama ofii of gorsu nama ofiif ergaa ofii dabarsu nama kabajaan nama qeebalu nama kabajaan nama simatu. Maaligaa Facebook na beekamu faayidaas qaba miidhaas qaba. Kabeeku faayidaadha. Ka hin beekneef miidhaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf faayidaa isaa kana barree teknooloojii rabbi nu tolche kana itti fayyadamnee bu'aa irraa argachuu qabna. Yeroo teenna teknooloojiidha. Yeroo ammaa waan deemtee waan sadarkaa olaanaatti baruu si barbaachisu waan gatii kafaltee barachuu si barbaachisu hunda rabbiin laaffisee irra miidiyaadhaan akka barannu nu taasise. Kanaaf carraa arganne kana itti haa fayyadamnu kan alaatiif ka keessaallee jechuudha. Inshallah wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashoo Muhammad akkasuma Nuur Aliyyi wa alaykum assalaam hayyaakumullahu jenne baganoo dhuftanii. Koota shamarran keenya wal gayaati bakka tokkoon tiin akka ajaa'ibatti waan karaa salphaadhaan rifeensa mataa keenya itti dheereffachuu dandeenyu yeroo gabaabaa keessatti. Wallahi shamarran qofaa miti isaan dhiirallee dhalaan takka yoo rifeensa gaarii qabaatanii fedhan ijoolleen dhiiraa akkasuma abbaan manaa keenya rifeensa jabaa tokko yoo qabaanne nurraa jaalata jechuudha. Nuti abbaa manaa keenya bareeduu qabna. Abbaa manaa keenya biratti waan isa gammachiisu hunda hojjechuu qabna. Dubartiin immoo wanni ittiin isa bareeddu yookaan abbaa manaa isiitiif bareeddu nuti wanni bareednuuf shamarran abbaa manaa keenyaaf bas wanta biraa wanni nuti bareednuuf hin jiru. Abbaa manaa keenya qofaaf bareeduu qabnas yoomis taanan jechuudha. Akkasumas immoo bareedumsi qulqullina qaama keenyaati fayyummaa qaama keenyaati. Kanaaf immoo eeggachuun bareeduma jechuu fi qulqullina eeggachuu jechuun tokko waan ta'eef jabaannee irratti haa hirmaannu isiniin ja'a. Hedduu isin galateeffadha. Jazakallah khairan galatooma ijoollee Oromoo.
Egaa amma wanti anis yeroo kiyyatti fayyadamee osoo isinirratti hin dheeressin liivii waan gabaabduu isinii dabarsuu barbaadu irratti kaleessa dubba yookaan kaleessa isiniif ergeetiin jira waa'ee qulqullinaa yookaan fayyummaa rifeensa keenyaa maaliin eeguu dandeenya akkamitti eeyna yoo maal goone fayyummaan isaa nu eegama kan jedhu irratti dhukkuboota mataa keenya nu harkaa yookaan rifeensa keenya nu harkaa qisaasessan sanirraa dura qulqullina keenya eeggachuu qabna dawaa isaa barbaaduu qabna jennee turre innis maali fakkeenya ka fudhanne foroforiidha jechuudha. Foroforiin isaan shamarranii qofaaf osoo hin taane warreen dhiiraallee yeroo baay'ee rakkisaa jiran. Kanaaf immoo dawaan mana keessatti yookaan immoo karaa gabaabaadhaan argannee itti fayyadamnu maali jennee yoo laalle wantoota akka loomii wanta akka gartanii acheettoo jedhamu biyya keenya keessatti yookaan afaan arabaatiin kal akkasuma afaan ingiliffaatiin veeneejar jedhamu kanatti fayyadamu irra caalan wanti faayidaa qabu hundi isaatu waan gabayaa irratti keemikaalli itti dabalamee gurguramu osoo hin taane isuma naachuraal isa mana keenya keessatti argamu. Wanti nyaatarraa yookaan soorata keenyarraa ta'e hundi isaatu faayidaa gara hundaan qaba. Keessattuu biqiloonni magariisni harki caalu rifeensa mataa keenyatiif baay'isee filatamaadha jechuudha. Nuti hin beeknu. Har'a kanarratti wanti isinitti himuu barbaadu baasii gabaabaadhaan faayidaa guddaa akkamitti arganna akkamitti kunuunfanna rifeensa keenya yeroo gabaabaa keessatti yookaan immoo baatii muraasa keessatti rifeensi keenya akkamitti dafee nuuf dheerata kan jedhu kan dheeressuu danda'u maaltu akka dheeressuuf akkamitti akka dheereffannu isiniifin ibsa jechuudha. Dhageeffadhe arraan tana kamee wantoota rifeensa keenya dafee dheeressuu irraa dubbataatiin jira. Hedduu galatooma obboleeyyan kiyya hedduu galatooma Oromooti yanaaf jiraadha rabbi bilisummaa isin agarsiisu akkasuma ijoollee muslimaa rabbiin islaamummaa teenya tana nuuf gadi jabeessee nuuf dhaabe nasrii nu haa agarsiisu isiniin jedha rakkinna addunyaa tanas ta'ee ka akhiraa hundarraa rabbiin najaa isin haa baasu isiniin jedha bakka jirtanitti rabbi isin haa eegu rabbi bakka jirtanitti yaada keessan hunda isiniif haa guutu isiniin jedha maaliif jennaan nuti walii yaaduun walitti yaaduu bakka walitti yaannee waan hin taane rabbi birattis immoo cubbuu hojjechuu yookaan immoo rabbi birattis yakka gaafatamurra waan gaarii walii yaannee rabbi bira waan gaarii tokko argachuutu nu caala maaliif namni waan gaarii yaade gaarii argata jechuudha hamtuu ka yaades hamtuu argata namni of miidhuu jaalatu hin jiru kanaaf of miidhuu yoo hin barbaanne ta'e walii waan gaarii yaaduu waan gaarii dubbachuu waan gaarii walii kennuu agartanii walii qooduun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf tokkummaan keenya barbaachisaadha alaa fi keessan amantiin osoo waliin qoodiin gosaa fi gandaa fi naannummaa fi maal jinni jaankaa namni itti wal qoodu inni kunis Oromoo miti kan qoodaa jiru Oromoo fakkaatee Oromoo keessa seene warreen Oromoodha ofiin jedhee akka nuti addaan qoodamnu Baalee Arsiidha Jimmaa Wallagga maal jedhee jinni jaan kan iddoo keenya facaasaa jiru malee Oromoo waliin facaasu. Yoomillee taanan dhaamsi Oromummaadha ergaa kamiyyoo walii dabarsinu keessa jiraachuu qaba yaadachiisa nu ta'uu qaba jechuudha. Egaa gara dibannaatittiin seenuu hedha har'a dibannaa keenyarra dibannaarra hin ka'uuf hedha waa'ee rifeensa mataa keenya maal dibanna mataa keenya yookaan rifeensa keenya maal yoo dibne rifeensi keenya akka dafee nu dheeratu taasisuu dandeenya. Haya wajjin ilaalla obboleeyyan kiyya ammaan tana waan xiqqoo qopheessitiin jira isiniin garsiisa. Ni mul'ata obboleeyyan kiyya wayii isinitti dukkanaa ifaadhaafis ta'uu mala ni mul'ata natti fakkaate. Haya obboleeyyan kiyya wanti rifeensa keenya dheeressu yookaan immoo rifeensa keenya akka inni nuuf dafee dheeratu yeroo gabaabaa keessatti nuuf taasisa haadha manaa tiyya rifeensa hin dheeratu barbaadan kattimee rifeensi kamiyyuu ni dheerata ka hin dheeratu jedhamu tokko illee hin jiru rakkina isa gufuutti ta'e tokko jalaa balleessuu malee rifeensi kamiyyuu ni dheerata kanaaf warroonni rifeensi kiyyan dheeratu jedhu baay'een ka jiru ka qabatamaananii asitti of biratti qarqaaree mataan isaanii dheeratee hedduu jira kanaaf anamma rifeensa kiyyaaf yeroo baay'ee ulaagaalee isaa barbaachisu baay'een eega tokkoffaani waan akkanaatiin qopheessaa qaba yookaan zayitii dibatuuf jechuu zayita mataa dibatuuf xaasaa yookaan immoo wanta akkanaa qopheeffadha. Inni akka qopheeffadheet
ispoonjis abbaan jirbii qabdus jirbii abbaa ispoonjii qabdus ispoonjii muree akkanatti qopheeffadha. Kanaaf kuni kana wajjiini akkasumas fal'aana yookaan immoo milaagaa jedhama afaan arabaatiin fal'aana nin qopheeffadha. Ana akka kiyyatti zayitii hedduu walitti dabala jechuudha. Zayitiin isin asirratti argitan kun paaraachuu jedha isa gabaa irratti gurguramu coconut oil jedhama. Coconut oil yoo jiraate homaa agasmara wanti dirqaman qabdanii jiru warroota biyya arabaa keessa jirtaniif biyyoota alaa keessa jirtaniif karaa gabaabaan argachuu dandeettanii zayitiin kun hindiyaarraa hojjetama. Zayitii paaraachuu jedhama. Inni kun baay'ee barbaachisaadha important. Okay akkasi kuni zayita max yookaan immoo makaadha. Zayita makaa jechuun oliva oil jira, olivera oil jira, amla jira, wantoota baay'eetu jira gabayaa irratti kan gurguramu. Zayitiin kamiyyuu rifeensaaf bareedaadha yoo akkaataa itti fudhannu beekne jechuudha. Kanaaf zayitiin kun gosa lama makaadha. Zayitii amlaa jedhamuu fi zayitii paaraa yoo coconut jedhamu. Coconut kana osoo hin taane kabraa jira isa makaa qaba jechuu kun. Okay, zayitii kana kabraa irra caalaa biyya keenya keessatti ka argamu fakkiin isin agartan tun jechuudha qobboodha. Biyya keenyatti qobboo jedhama. Biyya arabaa keessatti immoo maal jedhama? Zayital kard jedhama afaan arabaatiin. Afaan ingiliffaatiin immoo zayital karoo. Afaan arabaatiin qofa jira asirratti. Afaan ingiliffaatiin qobboon castor jedhama natti fakkaate. Castor oil isa jedhamu yoo argattan magaalaa keessatti warreen argattan jechuudha. Castor oil jedhama. Isa kana bitattan jechuudha. Castor oiliin kun baay'ee barbaachisaadha. Hin mul'atu? Okay, fine. Akkanatti ni mul'ata. Castor oil jechuun zayitii qobbooti. Qobboo biyya keenyatti nuti qobboo jennu san baay'ee barbaachisaadha zayitiin qobboo kun. Zayitiin qobboo rifeensa qofaaf osoo hin taane qaama keenya ni laaffisa. Inshallah gaafa barnoota waa'ee kunuunsa gogaa qaama keenyaatti itti deebinu isiniifin ibsa jechuudha. Gogaa qaama keenyaa akkaataa itti bareechisuu dandeenyu fuula keenyaaf harka keenyaaf qaama keenyaaf akkamitti akka nu barbaachisu waan nu barbaachisu baariilee wanta adda addaa wajjin ilaalla jechuudha. Garuu zayitiin qobboo kun waa baay'eef barbaachisa waan baay'ee yani yoo harka keenya nu murameeyyuu madaa harka keenyaa sa yoo dibne dafee akka nu fayyu taasisa jechuudha. Kanaaf zayitiin kun baay'ee barbaachisaadha. Warreen magaalaa irratti argattan bitadha. Biyya keessattis ijoolleen Oromoo biyya keessa jirtan bitachuu dandeettan jechuudha. Kanaaf anamma isa kana asittiin dabala. Zayitiiwwan kana amma walittiin dabala jechuudha. Bismillah. Amma ani dibachuun heda. Amma dibachuuf hin jira jechuudha. Hin mul'ata natti fakkaate. Fal'aana laman itti godhadha. Zayitiin kun makaadha. Zayitii lama waan meeshaa isaa keessaa naqeef kanatti naqadhe karaa salphaadhaan fayyadamuuf jedhee jechuudha. Zayitii amlaa jedhama. Dabra amlaa isa jedhamu makaa qaba. Kun immoo paaraachuu akkuma isiniin jedhan zayitii coconut oil jedhamudha. Ittiin dabala jechuudha. Ammasitti kana fal'aana laman itti godha. Kana fal'aana tokkoon itti godha. Fal'aana tokko. Kun immoo yaa ijoollee biyyoota Arabaa keessa jirtan keessattuu mana keessatti kan cunqursaan hedduun isinitti jiru. Rabbi isinii haa laaffisu. Baay'ee rakkachaa warreen jirtan akka jirtan ni beeka. Akkasumas immoo kanuma maallaquma mindama argattan sanii nama deemee isinii wanta isin barbaadan isinii bitu dhabdan hedduu jira. Rabbi isinii haa laaffisu jechuudha.